mi mootummaan addunyaa guutuun dhiisaa hojii dantaa isaati malee irra dumna hanga meeshaa khilaash fudhannee qabsaa'uu takkatti nafnu jilaa kana namni jimaa jiru yoo khilaash fudhannee qabsaa'uu nu barbaachise ni qabsoo hin harargeen jimaa kana akkasitti isinii galuu qaba jalaa hafuun teenyuuti waan feetan fiddan malee harka kanaan quraana qabannee harka kanaan jimaa qabannee qabsoo hin nuti wareegama lubbuu kafaloo barbaadees khilaash fudhannee qabsaa'uu teenya jimaa rakkoon jimaa kana yoo ikkachuu baatte akkasin nu hubadha kanaafuu rakkatinaa nuu jimaa kana akkana jennee harargee jimaa jibbisiifna hin dandeeysan dura isin farshoo fi zinaa dhiisa waan rabbi haraam godhe quraana keessa dubbate farshoo fi zinaa rabbiin haraam godhe dhiisa jimaan ammoo haraamii miti haraam yoo taate waan haraam jimaa haraam godhu dirree teessu fidaa ayaanni quraanaa tasamii buute yoo jiraatte hatta isin harkaa qabdan ta'u ummanni argin fitaa hin jirtu bakkaa fiddan hin qabdu yoo teessan irra wayya nuti kaayoon teenya tanuma murannee jirra harka kanaan quraana harka kanaan jimaa hanga wareegama lubbuuti jalaafuun teenyu jimaa keenya magaalaa sarabbi nu haban magaalaa sarabbi nu haban yaa rabbi magaalaa jimaa keenyaa nu huban nama nuufi jimaa keenya jidduu deddeemu nyam nyam jiiboo nyam aboo nyam balaa nuufi jimaa jidduu deddeemtu nyam nama jimaa keenyaan haraam ja'u nyam aboo nyam hin jettu nyam 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 aboo umaruu kasi kute gaafa kan mallaysa se kute nyam jiinsin je nyam nyam magaalaan jimaa keenya fallat nuufi balaa jimaa jidduu teessu rabbi haa buqqisu yaa rabbi buqqisi yaa rabbi buqqisi magaalaa jimaa keenya rabbi haa banu faranjiilee rabbi haa nyaachisu araballee rabbi haa nyaachisu addunyaa guutuu rabbi haa nyaachisu addunyaa guutuu rabbi haa nyaachisu dawaa rabbi haa godhuuf hadhukkubee jimaa nyaatellee rabbi haa fayyisu hadhukkubee jimaa nyaate rabbi haa fayyisuun je rabbi haa fayyisu rabbi haa fayyisu dawaan kee harargee jiraatee michi dhaqii jimaa خيلو دبته كقام يني فيتا حجاني ربي أقول هرر جدا كي إرسين قبل ديمي جما هرر جدا أوداي دا كي خيلو خدام فيتي خيلو قويت خيلو إزابري في كا نما خنين نما إزابوني جرامي نما أقول أن ورد وادا خنين فري أنغري لكمسي قويت أنغري لكمسي غنمان لكمسي تا قويا خيسي لكمسي تا غلغل لكمسي تا رمانجاني مي غنمت خيلو فيتي قويت خيلو فيتي غلغلاس خيلو فيتي جاني أكا هيسا أكا دوا حسابني ربي أقول وسنجة ربي أقول أكاس ربي نو أقول أكاس ربي نو أقول يا ربي نو كيبلي يا ربي خنان كران يا ربي شوكوتين تنيا خنان كرات مسجد خنان جار دين خنان دابت جرون تنيا تنا جرون دين تنا يا ربي يا الله يا ربي يا الله واني هررجين تاتين جما خنان واني هررجين أجاني نمنون دقباسني وري أتشيخ أوليخ هررجين وفي أكرم سعودي دكت في سابوف جما خنان يا ربي يا الله أبلو المهررجين أكبا جاني وري ولتين آدة جما خنان انت على هررجين أكبا جاني ولتين آدة جما خنان يا ربي يا الله هررجين وفي ور هررجين تخجاني جما خنان يا ربي نولاجي يا ربي نولاجي يا ربي نوكيبلي يا ربي نوكيبلي يا ربي نوكيبلي ركو جما خنيا يا ربي نورافوري يا ربي ركو جما خنيا نورافوري يا ربي يا الله يا ربي يا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله نقرا هذا دف أبغى تبدأ سينجي أنا وفين دي ما دف بسم الله دعاء شيخ كذا خير ربنا هجيبل دعاء شيخ كذا ربي هجيبل بلا جماع خيرنا خراج وتخرج ربي تهاجو خوياني وان نسام تأسنياتين ربما قد خجماع خيرنا نسام أسنيان ربي سارة بمسيس خجماع خيرنا خراج وربي خراج تهاجو قلابو بربي هولا الجسم تولكاية ربي ناجسين تولكاية ربي ناجسين خنسام تولكاية ربي ناجسين نجادية تهنيو تهدي نمني جماعة أنا خي سارك كبو ربي نجدا خي زي سانا بس نجدا على ربي سانا بس هيوم ما هواسا خينا بوسا يو نجادية تهنيان روف تركون نجادية تهني ربي هادي بس خركوت أنا في دركون ربي هادي بس خجماعة خينا جتير أور ربي جتي سارو ربي خجماعة خينا رخي شيء زي سارك شيء فنيو وداني ربي سادي بو أبو ربي أجاي سادي بو أجاي سرّامباني خجماعة خينا أجاي ربي سادي بو موتوم ما زيوتات
osoo jaalannu osoo faarsinu osoo du'aayii goonuu fi afaan nu deebisanii kajimaa keenya dhee rabbi isaa dha'u aboo harki isaa xiqqaadha harki raamaan guddaan san isaa dha'u dhawaa jabduu rabbi isaa dha'u kajimaa keenya mataa dhee rabbi mataa isaa dha'u osoo manni harargeen hiyyoomne hiyyummaa hawaasa kanaa osoo nuti hin gare tasaa rabbi nu agarsiisu caba isaa rabbi nu agarsiisu kufaatii isaa rabbi nu agarsiisu abbaa jimaa kana keessa shira yaade rabbi inni beekaa hamtuu innis jimaa kana yaade hamtuu inni hawaasa bal'aa kana yaade rabbi isa deebisee nu agarsiisu oolchee nurraan bulchine amma rabbi nu agarsiisu oolchee nurraan bulchine amma rabbi nu agarsiisu arra sababaan magaalaa tana walii qabamneef madrasaa bilaal kan baankiin hojii gamtaa oromiyaadhaa hawaasa keenyaaf bitti hawaasni keenya waan kafaluun dhabe sadaqaa kadhachuudhaaf dhufne wanti kana nu mudee dura hawaasni keenya kana gurguratee waan akkasiif irraa kafalaa namatti naa jabnu arra hawaasni keenya madrasaa ijaarrachuu dadhabee kabitame kafaluu dadhabee as dhufnee iyyine warra alaatti rakkoo kanaa keessa jira hawaasni keenya yeroo ummataa beeleennee iyyuu qabnu keessa madrasaaf iyyuu jira waan akkanaa takkaa ummanni keenya gargaaruu malee gargaarsan fudhanne sadaqachuu malee sadaqaa nyaanne bakka rakkatti rakkoo baasuu malee rakkoo akka arraa takkaa mudanne arra barataa barumsa dadhabuu jira darasaa barumsa dadhabuu jira warra dur sadaqaa kannatee darasaaf qaraasisuutu sadaqaa kannachuu dadhabee ifuu sadaqaa kadhachuu jira hawaasa keenyaa sadarkaa tana ga'e warra hawaasa keenya akkana godhe aboo rabbiin qabaa jabduu isaan haa qabu dhawaa isaa jabduu rabbi isaan haa dha'u dachii jala rabbi isaan haa dabarsu aboo dachii jala rabbi isaan haa dabarsu keellaa shimallis kajalaa hanga gubbaa guute kana rabbi kaarraa kaasu keellaa kana rabbi kaarraa nurraa kaasu warra jimaa keenya keessa shira yaade rabbi shimala isaatti haa buusu shimala isaa rabbi itti haa buusu aboo ka jimaa keenya dhee rabbi shimala isaatiin haa dha'u jalaa hanga gubbaa rabbi isaan haa dha'u labba kaabaa kibba rabbi balaa jimaa keenya sharrii hadduu balaa itti haa buusu wallahi balaa rabbi itti haa buusu manguddoon teenya osoo gufuu rabbi haa buqaasu karaa irraattuu gaafa keellaan dhanga gooka dursan jiru gufuu addeellee tana karaa irraa kaaftee fitti arra gufuutti hin kadhannu abbaa jimaa keenya gufuuti rabbi isaa buqaasu namichuma san rabbi isaa buqaasu keellaa wayyaaneen buqaaftee karan nuu deebi'e nuti waan hafnee beeka yeroo nama keenyaan bullu keessatti yeroo ilma abbaa gadaan nu bulchu jira jannu keessatti gaddi gaafa wayyaanee nutti hin bu'in nu bu'een baana obboleeyso yeroo badhaadhinaa biyya bulchu jireen nu keessatti yeroo paartiin teenya badhaadhina inni ittiin dhaadannu keessatti balaan nu bu'aa jirti gandaaf badhaadhina yoo taate nuuf balaa taatee jirti ilmi abbaa gadaa kan nuti dhaadannuun gaddaan nutti as deebi'ee jira rabbi gadda kana abbaa gadda kan fide rabbi haa deebisu abbaa gadda kan fide gadda rabbi haa deebisu osoo ummanni keenyan dhumne darasaa asii galtee gaara mul'ata warra keenyaan laalattee galteetu warra isaanii manaa dhabe warris dagaa kadhachuu kutanii achiin olii asiin deebi'u dhabee qaraatii dhiisee achitti hafu jira kabarataa ka yuunivarsiitii jiru nama waa erguuf dhabee firraa galu jira abdii kutatee sadarkaa tana gubba geenyee jirra biyyi teenya kufaa jirti ummanni keenya waan nyaatu dhabee bakka bakka dhumu jira abbaa fi ilmaanii karaa karaa faca'u jira haadhaa fi ilmaanii wal dhabu jira rakkoo tana keessa teenya iyyuu jira warri olii farshoo dhugeetti jimaan haraam ijaan jamaa nu godhu jira nuti gurraattiif iyyuu jirra malee gurraaf iyyuutti hin jirru hawaasa keenyaa dhumu jira iyyuu jira namni qabrii hiriyaa harkee tafiitiis harkee rakkoon hawaasa keenya irra geesse boru bakka hundaa'u ga'uudhaaf teessi rakkoon har'a harargee mudatte rakkoo kutaaleen oromiyaa qofti osoo hin taane Itoophiyaan guutuun iyyuu qabdu malee itti daawwachuu qabdu miti lafti sabaa sablammoonni guutuun irra walgee keessa jiraatoo jiraat kutaa harargee lamaanii tana kadabuu dhufee as jira biyyatamii dhufee as jira kaafaar dhufee as jira biyya hundaa dhufee namni as jira rabbi harargee nu haa geessuun kadhaa nama hundaati kadhaa Itoophiyaa guutuuti ummata kanaaf sagalee ta'uu yeroo qabanitti warri haraami jee jimaa haraaminaan jireenuun labsu farshoo dhugee gabbee jimaa keenya haraami juu aboo farshoon fi rabbi isaa galchu warra farshoo dhugaa jimaa haraameessu rabbi farshoo sanii isaan haa galchu mana farshoo saniin baasin ichin rabbi isaan haa galchu fatwaa namni garaa guddaa qabaatee fi mataa guddaa qabaateef godhuu hin danda'u ilmii guddoodhaan godhan malee warra garaa guddatuu fi warra mataa guddatuutu akkanumatti taa'ee jiman haraami jee farshoo dhugaa jima fatwaa godhu jira tunni dalee itti obboleessoo jimaan haraamii halaalii namni fatwaa nuu godhu kunoo shee jamaal fa qabna shee muusaa su'aalaa fa qabna sheekota keenya gurguddaa kanaatu jimaa gurguratee kitaabaan bitatee qaariyaa darasaaf ittiin baasee biddeeni namni kutaalee oromiyaa guutuurraa Itoophiyaa guutuurraa dhufee as taa'ee yeroo shee jamaal irraa qara'u nyaatu biddeena jimaati si galtee kitaabni inni ittiin qara'u kitaaba jimaati uffanni inni asitti uffatu uffata jimaati harargeen kanarraa malee madda galii gaazan qabdu warqeen qabdu ammoo waan san hunda caalaaf uummata keenya kana tuquu jechuun ija teenya tuquu jechuun jimaan keenya jireenya keenya nageenya keenya jabeenya keenya yoo isa qabaanne qabeenya harkanne yoo isa qabaanne jireenya harkanne eega rabbiiti yoo isa qabaanne jiruun teenya nuu bareeddee jabaanne waa hundaaniif dandeenya jiran hawaasa keenyaatu har'aan tana kakalee sadaqachuu malee sadaqaan fudhanirra sadaqatti haajame rakkatee rakkoof saaxilame
بلاتنا أمتك إن ربي هخاس بلاتنا أبا في ربي هديبس والله والديوت جما أسكيسة تاني دلدليوت ورشري تنفيد الرب والدي على ربي سانا قد والدي ساني والدي خفا ربي هقد والدي مرشين ساني انديت روم لي فدرون ديم ربي هقد ور مرشين ساني فدرون سين ربي هقد خومتا خين جما سار اغبو ربي منسات هاغلش ركو في قد جنكي منسار ربي هاديبس على منسات هرار ربي هابوس امتا خين رماغا بيتن ربي هاخاس امتا خين رماغا بيتن ربي هاخاس قاموتما خيسن نشرج مياديو جرات شر ربي ست هاديبس حادن بين ربي ساسخالو بولن نو قد ربي تاجيس تنلال واتك كما شيف دوجي والله هنگا وريغم لبوت امتا خينياف اكما خليس وياني درو دابچو رتيف خنيني ارليف كنينا هنگا وني امني خينيا كبو غبايا اركتي امني خينيا غبايا بليسا اركتي نغي انا كفرت بك فرت غرغرتي جراتوت حواس خينيا غبرما في هيوما تن خيس جرو جيراني اساني بيلو اساني ركت اساني منا غداني هذا الما ولدبن كنا جالار كورن دبمني وركو ساني اركو بانيرن ويادا تنكسن نو هبچو قبن جلانمنو هنگا دندمود هنگا لبون تني توريغم تو تني قب سوينه جبينه جيره دو فيناو خنا كسن نو بيخو قبن فتد والسلام عليكم Vedi mai che c'è بسم الله الحمد لله متريس متناديس متناديس لال هررجي لا ابن جرخين عرتنيا جرة سببني أصرفنف وري دور إفدندو مدرسة لين مجلس نخينيا إفدندو إفدت بيتي أبو أكم تانا براتوني فجأوف دي ما جاني لكي منا برمسا غافا سلاجمان نغايا حواسلني لكي فوسيسي حواسا خانا خفل جيچودان أبدتني لكي فوداني أرى لكي سان خفلو ددبني دفني للبي سنيف دفني جمان كل لين أسين ندفه جمان أما إسين أغر تنخون دور كيلو جاما أكنومتي أرى اللي كيلو جاما أرشي كوما صدوم كوم ديدم يوتك آتي كوم صدوم كوم أفرتمني بتشيخ جمان كون أني واي جمادا نافي ورأس خيسة تاو في خرارجي خنرة نمني جما بيخنجر جمان خرارجي خيستي غافت على ترى سينا إسا ولا لوسا كلاس متين قراني ملي أكمان فاتحة بيخوتين بيخا واي جمادا الله أكبر جمان دور خرارجي خيست دابا مخامي إن يفاد دابا غندي صداخي يا جما خم دابني أبانك يا جما خم دابا أكسيتين بيخ نمو كسيب بيخ dura ha honki ya gafa jima asit dabu jima go sakana asit dabe marre bukise aka honki ya marre gode abanki ya marre akasin nuyi man jima akabbein intala sana gartani la hijab ni sinu fatawun qajimati amma kun hijab haramu fatte man taltun ani gafan odo intala tan ngenyen daimum marra malaka jimati khagurgurani daftara nabitan khitaba malaka jimati nabitan شيكان غرغدان شي ادم تولا غافا قراتي دقو جيما غرغرتي دق ما غووم نما هوريتا نما لونتان ختامني براتمي اسيدي مي هند خطاب جيمات جيما خنا نمن نربي يخنجرو نما توكوتو غافي غافتي ديوتا نا فيسبوك رت نما سنين غافي غافتو فدانيس جيمان حرامي في حلالي ان خيسن سينوجي اكنا مراري في حلال سينت اچبودا مالجي ميجي مالك ومجي مرة جنك قصاص مو قصاصي ميتي غاف مثلا نادي بيسا جي فيسبوك وشوف فيلم نسون انيس غافي نيسا غافت هيا يو جيمان مالك جنك ايت اتي ميبي بيتو مالا جيمان غندا خيسن انجرو نهارا غيزي هرارتي جيما بيتو مالات ان خغور غورتو خنو غيزي مالك فيديو كاميا غيزي خطابه بيتو كامي غيزي مسجد جارو كامي ميوس حرامنا تنريو لي قال دي لا مسجد هررجي إثيوبيا خيسا مسجد كباتشون تكفى هررجيني ني دينا مسجد خن وبليين إسلاما لا للبين أمان تنا أكسلا و نتلاف تتللم نتون جنا مركو أمموديم تجرين نتللم نتون نمني وندي أركوفتا
rakkoon harargeedhaa ammaan tana balaan isin barbaadan san buute warri balaa gammadu yoo jiraate warri immoo harargeen rifatu yoo ta'e rifadhaa rakkoo keessa jirti harargeen fakkeessutu hin jiru dhugaa haasa'u jira ummanni harargeedhaa beela keessa jira rakkoo keessa jira sadaqaa keessa jira jimaan isin agartan kun jimaan kun laal jimaan hangana ga'u kun kiiloo jaanii irraa bitu jiran qarshii 2,000 3,000 meeqa bitan amma kana isin kiiloo 15 gaa jimaan kun kiiloo 22 kiiloo 22 kiiloo takka jaanii irraa fuudhan jimaa kana dur akka nuti beeynutti ani magaalaas ta'atiin baadiyyaas ta'a nin beeka hoggadhe ine baadiyyaa jimaan gurguradhee dhufa jee gizee kanaa tokko nu biraa fuudhee kute laal orra ollaan sahin warri keenya ilmi adeera kiyyaa gizee deememma anumaa mana jiru anaa rafu jiru mee boo jimaa kanaa magaalaa geeffadhee dhufa jee gizee kanatti gabbu'ee magaalaa dhaqee ol deebe 30,000 40,000 fidee galcha jimaa kana hogga magarsummoo hoggu takka hallayyaa qoteeti lafa bishaan hin jirre kana keessaa bishaan baase waan silaa muka tolcha ja'an itti godhe ilbiisa xixiqqaa jimaarraa ajjeesan hunda ibiddaan irraa ajjeese jimaa kana cinaa irraa qunxuuxaadhaa waan silaa jimaani tolcha ja'an mancaan bira dhaabbachuu feesus saafan bira dhaabbachuu feesus bira dhaabbatee jimaa kana boonsee mana isaa akkasitti hin boonsu harkaan jala xaragalaa maxaragaa bitate jimaa kana tolchee muka kana tokko magarsiyoon siin jeekam jetta fuudhee magaalaa fida achi booda qarshii 30,000 40,000 jimaa kanaatti irraa gurguree ka darasaa majlisaa qabu darasaa kitaaba bitee ka huccuu ijoollee iidaa feetu huccuu fidee ka nyaata fiduu feesos nyaata fidee harargeen tun guutuun akkasi jiraatti. Tana akkanaan siin jee jiruun lafa harargeedhaa ka dhufeen harkiniif harargeen tun guutuun waan qabanii dhoysanii miti waan qaqqaanfatanii miti waan dhokatanii wanna godhan tana hayaanni harargeedhaa darasaan as jirtuun akka jirti lallabbii teenya tana moota dhumaa wanni nan jiru. Lallabbii amma nuti arra lallabne tana nuti if dura garree waan keessa jirruuf musiibaa garree lallabne gaafa darasaan gandan nuu galte namuutu gaafa majlisni cufame gaafa markazoonni cufame gaafa hawaasni kun sadaqaaf bakka jirtu si dhufe eegaa lafti waliin nu takkaami nuti obboleeyyaniimi walaa Oromiyaa dhiisiiti Itoophiyaa guutuu walii obboleeyyan akka ummanni kun asii deemee sadaqaaf Gondar dhaquu barbaadda akka sadaqaaf asii deemanii lafa biraa keessa deemuu barbaaddanii rakkoon tawallaggan nu geessee uummata baqachiiftan geessu kanaaf waan biraa waliin baxaabbatuu dhiisa ta biraa naggaadeen abaarsa sheekotii kana biraan baatan harka keessaa qabdan jechuu dhageenya harka keessanii keessa laaqamee jira wanni mootummaa qomataniif hin jirtu naggaadeen if quba qabdu jechuudha bakka raftetti rabbi si hambisu ta'a beek hawaasni siin beela'u jira ati yoo beela'itee hawaasni quufeera siif wayyu ati kophaa ta'e garaa guutee garaa kee borcee kana gubbaan idaatu jechuudha. Garaa dhiibee akkanaa wajjin deebi'ee gubbumaan qaama mootummaa walirra kaasanii jimarratti abaar fidanii jimaa miti rakkoo majlisaa dhiibbaa fidan. Hawaasni kun waan tokko gurguratee galuu dadhabee jechuudha. Wal geessi obboleessoo yoo rakkoon uumamtee maallaqa harkachuu dadhabdee doolaara dhabde du'aayi goosi sheekan kottu. Sheekotii rakkoo uummatarra fiddee sheekotirra fidin. Harargee malee hin jiru namuu if beeyna nuti lafa hunda deemna jechuudha. Lafa Itoophiyaa tana keessa bakka hedduu dheedha. Warri masgiidan gurguddaa agartan kana ifirra jaaru hin jiru. Gargaarsaan jaarama masgiidni bakka biratti. Masgiidni fooqiin dhedheertuun fooqiin 10 tol dheeratu tun hargee keessatti jima gurguree akka jaaraa hawaasni kun. Manni barumsaa babbareedaan as jiru kun jimaan jaaramu jira. Ni diina akkam goon. Barsiisonni keessaa yaa'u deema barattoonni keessaa yaa'u deema hoottaa laalaa yoo jibanu seetan hoottaa laalaa qulla deemu jira namni. Rakkoon nuti an akka kiyyatti imma anaa fi abbaan kiyyallee boo jimaa keessa baanee jira sheekh anamma akka kiyyatti abbaan kiyyaas hundee amata 40 dhalatiyya dura dhiisee ni jira moo jimaan keenya hundee qabna nuti warra keenya santu na yaachisamma dhufanii narra galan asitti warra ana samman tana ana samma jimaa gurgurachuutti hin jiru shee abdoosh jimaa gurgurachuutti hin jiru sheekotiin isin gartan jimaa gurgurachuutti hin jirtu ammoo markazoonni nuti qaraanuu fi khatti qaraanuu hagaraa ijoollee geeffannulleen jimaa kanaan dhaabbata. Dhimma qamaatii kawan haasoo inni isinitti hin fakkaatin. Dhimma waan biraa haasoo jirra nuti. Tata biraan maas keenya warra harargee adeerri isaa arraa'u jimaa qabu jiru adeeru. Arraa jabanaa godhe adeerri isaa amma. Hagan amma adeerri isaa yoo fedhe jimaa barcaa fidachuu magaalaa deemu jiru. Kanaatu rabbi harargee waan biraa haa kennu jaa. Naamusa godha.
أكوا هاي أما تمخدم بيادي أمتني تبيجرام فتني وأنا سنتات مال تاتن jimaan du'aa'ii yoo gootanii gaaza armaan tana gaazni baa wanni akka jimaan uumaa hin jirtu lafa xiqqoo tana gubbaa qamadii facaasanii qamadiin asii biqiltu miciyoo tana qubsitu on jeekam jettan intala tana qubsitu amma biddeena takkan taatu wanni hundeen tun amma laal kataaruma lama farraa yangana guuran kanaaf wanni gamaa gamana qaban jirtu shimallis nuti ulee waraanaa tasiin qabnu liyyuu hayliin qabnu nuti manni islaamaa manni arabgeedha wanni nuti qabnu du'aayii qabna rabbi qabna hin sodaannu shimallis illee wanni nuti qabnu haaliqa tokkicha qabna ni dubbannan sodaannu ammallee rakkoo hawaasa keenya rakkoo hawaasaati tun qarshiin doolaarri 10 ta'ati harkattu waa takka faayidaa siin qabdu keellaan kararraa kuuftu qalbii hawaasaatiif faayidaa sii qabu ummanni haasii gammadu haasaa keellaa kararraa nurra ummanni beelee jira rakkoo hawaasaa isinitti haa dhagayamtu yoo diddan ammoo karaan keessan karaa mallas mallas uleesaa akka inni humna qabuun afrikaa guutuu mi'aanaa baatu jechuu ture bar garuu immoo rabbiin akka jiru amantii teetiin ni beeytaatilleen kamiidhame immoo nama kenna si kennina nuti ustaanni reengaddoonni jee sirriin waa akka nuti abiyyi du'aayin goone waan dura dhaabbachuu jiru warra jimaatu qoqana jee du'aayi godhu nu dhorka warri jimaatu qoqon hundi siitu akka nuti badhaadhina hin taanillee warri nu godhu warra jimaatu qoqan badhaadhina yoo jimaa keenya akkana godhan badhaadhina ganaa manaa maanuun ta'an hawaasa keenya waan feedan jimaa gadhiisaa fiiti badhaadhina haseenee dachaa jennee namoota dhagahu jala dachaa waan feetan gaafadhaa jimaa gadhiisaati hawaasni kun waan harkateerraa waan fedhe qooda waan fedhan gibira karaa biraatiin gaafadhaa hawaasa maallaqni haa harkatu hawaasni keenya dalagaa isaati irratti haa deebi'atu haa naggadatu haa qotatu wabillahi tawfiiq asii oolan tana du'aayin silaa godhamtee jirti rabbi nurraa haa qeebalu ustaad jiraaniidha wajjin turtii gaarii baasaa fedha bu'aa balleejo bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakkoo jimaa hoggaa lallabnu gariin namaa yoo hubannoon qabaanne dhiiroo jimaa maal tahee jarri kana iyyaa jechuu malani ani rakkoo jimaa mudatte qofaan dubbadhee irraa galuu fedha rakkoon jimaa mudatte bakka lama mudatti takka keellaa dur hin jirre itti dhaabaniiti eega gubbarraa warraa cunfatan hanga inni biyyarraa bahutti osoo warraa cunfatanii waan silaa namnirraa harkatu hunda quncaasaniirraa fixanii karaa kanaan rakkoon jimaa mudatte taa akka jaa rakkoon lammadaa rakkoo nama biyya alaatitti ekspoortii godhu qaraxa duraan mootummaan seerri isiin lafa keesse doolaara 5 galchuu qaba kiiloo irratti amma doolaara 10 itti godhan warri kiiloo doolaara dhayi hisaaba siidhaa jechuudha rakkoon jimaa mudatte rakkoo lamaan tanallee ammas akkuma reefu isin dubbattanii ka harka keessaa qabu warra jimaa dalagu kana tara duraa warra jimaa dalagu ka haasidummaan isaan guutteetiitu asii ol bahee mootummaan doolaara 10 harkachuu qabdii jee gabaasa kannee mootummaan ofirra dhageessee yoo illaan doolaara 5tu nu dabru jira 5 mafuudhu jira 5tu nu dabru jiratte 5 sirreetti hidhattee doolaara 10 ummata goote hoggaa xabiyatti wanni takka gatii hidhatte miidhamaan mootummaa sii miti naggaadee sii miti miidhamaan hawaasa akkatti miidhamaan hawaasa ta'eetiin isiniima jimaan kun kiiloon qarshii 30,040 gurguramu jira jenneetiin maanta namurraa dubbachuu jira gaafa mootummaan keellaa kararra keessee fi achi 5 achi 2 achitti 17 irraa guurte gaafa kaala baasu doolaara 10 itti goote abbichi duraan 30 bitachuu jiru san waan isan baafneef jecha hawaasarra gad deebisee gatii gataadhaanatti hawaasarraa bitate jechuudha amata meeqatti laffa'ee mancaa qabatee cinaa dhaabbatee ilbisa adda addaa dawaatti bitee irraa eegee tolchee fideeti nama isarraa bitatu dhabuudhaan irra rakistee beelti hawaasa mudatte wanni jimaadhaaf lallabamu jiruuf tana kuno yaalattis rakkoon inni fide bakka itti gurguramu san jimaan keeniyaa isa dorgomuudhaan eegaa wanni jimaan keeniyaa iddutti jimaan karaa Mogadishoo kanaan banamee ture Somaalee guddoo gadiisan jechuudha dur jimaa keeniyaatu dhaquu ture amma jimaa Itoophiyaa dhaquu eegale yeroo waggaa takkaa fi akkanan caalle keessatti
jimaan gara magdashoodhaa deemuu ture hawaasaaf bu'aa guddaa buuse namootuma jimaa gurguratee jijjiiramatti harkateetiitu bu'aa harkame beeka jechuudha. Sababaa keenya asitti irra wal dhabuutiin sababaa asitti gatiin itti ol ka'uutiin warri gadiitillee jibbuu eegalee karaa bikka duru deemutti karaa Keeniyaa fudhatan jechuudha. Karaa Keeniyaa fudhatanii Hayaman fudhatan Keeniyaa fudhatan jechuudha. Kanaaf rakkoon jimaa mudatte rakkoo saamtuun karatti isa saamtee horii abbaan dhakaan dikeen darbate alagaan dhakaan aate jaansanii achittis asittis bakka dhabee rakkoo fide jechuudha. Silaa jimaadhaaf wanni barbaachisu mootummaarraa wanni eegamu mootummaan biyyoota ollaa ka jimaan keenya kun dhaqu wajjin waliigaltee godheeti akka jimaan sirnaan deemee namni irraa fayyadamu taasisuu qaba ture malee ifumaafuu osoo jimaan achiin dhaqin waa irra guuree hawaasa jimaa kanaan jiraatu ajjeesuu hin qabu ture jechuudha. Kanaaf rakkoon naggaadee haasida biyya teenyaa biraas ni jirti, mootummaa biraas ni jirti, ollaa keenya kabadi biraas ni jirti. Kana hunda rabbi furmaatan waa kana. Warri immoo humnatti qabu, ka jijjiiruu danda'u, ka sirreessuu danda'u mootummaadha. Mootummaan sirreessuu qabdi jechuudha kana. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.